haga jiraannu keessatti haga qabsoonnu keessatti waan barannee nurraa eegamu akka waraanaatti aadaa fi safuu Oromoo nurraa eegamu nyaataaf dhugaatii keessatti amala adda addaa keessatti hawaasa keessa gaafa bobbaanu mudannoon garaa garaa jiraachuu danda'a. Namni si dogoggorsu jiraachuu danda'a. Jaarmee irraa kaattee nama lamaa yoo deemte sadii yoo deemte deemi waraan turachu nama lamaa yoo deemte jaarmee irraa kaattee yakka hojjechuu dandeessa wanta ta'eef namni yoo wal bira jiraate jaalli yoo wal bira jiraate irraa wal oolcha hojjaamu irraa wal oolcha yakka irraa wal oolcha toora qabsoo keessatti wal tiksa wanta ta'eef mudannoo hawaasa keessa gaafa sochootu yeroo hundaa karaa nyaataaf dhugaatii karaa quunnamtii karaa namaa karaa hiriyaa yookaan karaa dhalaa yookaan karaa horii yookaan qabeenyaa sitti dhufu achuma dhaabattee itti yaaduun utuu deebii kennin utuu hin dhuunfatin utuu tarkaanfii fudhatin achuma dhaabattee na ilaallatamoo nan ilaallatu sirna moo sirna miti naamusa moo naamusa miti ajaja moo ajaja miti narraa barbaadama moo narraan barbaadamu itti yaaddee deebii waan sanaa deebisuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf amma sirranni waraana qaxanaa kanaa utuu hin taane waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Oromiyaa keessatti diina kolaasee injifannoo saba isaanii argamsiise. Waraanarraa waraanatti baduun seenaan bara dhibbaa wanni nu barsiifte waan siniin haalqabne eegamatti kennamne keessa seenuun amala fafee fedha irratti hundaa'e keessatti dhufuun akka sin ilaallanne beekte akkan sila jedhee akka dubba naqataa guyyaan gaa'ela seetii xumuramutti qofeen qabdu hanga bilisummaati yookaan guyyaa waaqesii kenne sirtaaf sakkaa namummaa kee yookaan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keetii eeggachuu qabdaa jechuudha. Asii gaafa ulfaatu tokko raafuu fidee tokko immoo cooma fidee tokko immoo araqee fidee tokko immoo bishaan fidee tokko immoo bareedaan tokko fokkisaan tokko xinnaayaan tokko guddaan akkuma silatu waan hedduun gara kee dhufuu danda'a. Gaafa sana dhaabbattee maal akka gara kee dhufu beekuu danda'a. Waraana bilisummaa Oromootti waa sadii dhufu. Waa meeqan jettu? Sadii. Inni tokko jaalala dhugaa sirraa waan qabuuf gara kee dhufu. Inni lammaffaan immoo si sodaateetu diinummaa of keessatti qabatee gara kee dhufa yookaan waasii jedhu. Inni sadaffaan diinummaa yookaan si balleessuudhaaf gara kee dhufa. Kun jireenya guyyaa guyyaa keessatti waan hawaasa keessa deddeemu keessatti si mudatudha waan ta'eef achuma dhaabbattee waan siif kennamus waan dubbatamus waan gara kee dhufus bitaaf mirga duraaf booda kee namaaf gargaaraa guyyaa waan sana kompeer gochuu yookaan immoo xiinxaluun dirqamaa jechuudha. Utuu deebii kennin utuu sooratin utuu wajjin hin jiraatu. Isinii galee jireenya guyyaa guyyaa keessatti guyyaa guyyaatti waa si mudachuu danda'a. Ana dhiisi anarraa mudaa arguu dandeessa. Jaalwiirtuu dhiisi waamii dhiisi tokkichoo dhiisi adamsaa dhiisi amala adda addaa amala fafa ta'e hunda keenyarraa arguu dandeessa. Inni sun sin gashu abbaa isaaf itti gaafatama natu itti gaafatama ati kan kee itti gaafatamta waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo naamusaa fi walfakkaadhaan beekamaa jechuudha. Hawwee miti naamusa waraana sabaati wanta ta'eef kanaaf jabaadhaa akkuma sammuun kee qabsoo kanaaf misoomeera. Tooftaan lolaa saayinsii waraanaa toora waraana bilisummaa Oromoo abaaboo boo qabatee jiru gonfattee waraana gahaa taateessa waan ta'eef waraana gahaa ta'uu kee hojiidhaan mirkaneessuu danda'u. Dhagaan faarsu gala faarsa dula goonni naman faarsu nama nyaarsa malee diinni odaa jalatti dubbiin kan tolu okkuudhaan malee